Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangee kan torbaanitti yeroo tokko isin bira ga'udha. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa yakka galii gibiraa fi taaksii irratti raawwatamu irratti kan mari'atu ta'a. Marii kanaaf keessummoota sadii as istuudiyootti affeeradhee jira. Keessummaan keenya kan jalqabaa obbo Shaawul Garramuu jedhamu. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Sabbataati. Keessummaan keenya kan lammataa immoo obbo Masarat Yaaddessaa jedhamu. Isaanis asuma magaalaa Shaggaritti jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Galaaniiti. Keessummaan keenya kan sadaffaa immoo obbo Kaasaawun Haayiluu jedhamu. Waajjira abbaa alangaa aanaa abbichuu fi nyaatti abbaa adeemsaati. Mariisaa kan isin wajjin turu ammoo an Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Keessummoota keenya as istuudiyootti waamicha keenya kabajanii asitti waan nuuf argamtaniif anaa dhufuu galatoomaa isiniin jedha. Yakka gibiraaf taaksii irratti raawwatamu irratti kan bal'inaan mari'annu jalqaba irratti mee ka'umsaaf akka nu tolu hiikoo isaa haa ilaalluuti. Taaksii yookaan gibira jechuun maal jechuudha? Kan kafalu eenyuuf kafalamaa? Wanta jedhuun bal'inaan haa ilaallume obbo Shaawul isinirraa ka'a. Gibira yookiin taaksii jechuudha kana jecha gabaabaadhaan hiikuun nama rakkisa. Maaliif haala waltaawaa ta'een gibirri kana taaksiin kana jechuun nama rakkisa. Hayyoonni fi barreeffamoonni garagaraas gibiraa fi taaksii hiikaniiru jechuudha. Gaafa gibiraaf taaksii kan keessumaayyuu hayyoonni dhimma taaksii irratti hojjetan, hayyoonni dhimma gibiraa irratti hojjetan hiikota garagaraa kennaniiru. Hiikota garagaraa muraasa yoo ilaalle gibirri yookiin taaksiin meeshaa mootummaan kaffalaa gibiraarraa galii itti sassaabu akka ta'e akka meeshatitti kan fayyadu ta'uusaa akka isaanitti hiikaniiru jechuudha. Hiikoowwan baay'ee kennamanis hiikoo baay'ee kanarraa wanni murteessan nu hubannu tokko gibiraa fi taaksii mootummaatu sassaaba. Gibiraa fi taaksii kan kaffalamuufis mootummaa akka ta'e kan kaffaluuf dirqama qabu immoo kaffalaa gibiraa akka ta'e teessisaa jechuudha. Kanaaf gibira yookiin taaksii jecha waltaawaadhaan kana jedhanii hiikuun nama rakkisuus nama kaffalamuuf eenyu akka kaffalu waan jedhurraa hiikuun kan danda'amu ta'uusaa ni hubatamaa jechuudha. Hiikoodhuma taaksii fi gibira kanarratti jechuudha bal'ifni akka hubannuu fi dirqamaa miti taaksii fi gibira kafaluun. Lammiin tokko yookaan dhaabbanni tokko gibira kana yookaan immoo taaksii kana kaffaluun dirqama malee akka mirgaatis miti. Hiikoon taaksiidhaaf kenname akkuma sila jenne hiikoo salphaa yookaan jecha tokko jecha lamaan ibsamuu danda'u miti. Haa ta'uti taaksiin yookiin gibira jechuun kan mootummaan uummata isaaf tajaajila hawaasummaa guutuudhaaf kaffalchiisu jechuudha. Akkuma ti'oorii isaatti yoo ilaalle amma ti'ooriin taaksii ti'oorii lama jira. Optimaal ti'oorii kan jedhamuu fi leeveetiyaan ti'oorii kan jedhamu jira taaksii keessatti sirna taaksii keessatti. Optimaal ti'oorii inni jedhu mootummaan tajaajila hawaasummaa hawaasa waliigalaatiif wanta ooluuf taaksii kan sassaabu jechuudha. Gibiras ta'ee taaksii kan sassaabu hawaasa sanaaf tajaajila kennuudhaaf jechuudha. Leevitaan ti'oorii keessatti garuu mootummaan ofiisaa mootummaa cimaa tokko uumuudhaaf taaksii sassaabaa jechuudha. Mootummaa cimaa ofiisaa waraanaanis haa ta'u poolisiidhaanis haa ta'u humna isaa cimsuudhaaf malee faayidaa hawaasaa tajaajila hawaasaatiif kan sassaabu miti jedha. Akka biyya keenyatti yoo ilaallu isa optimaal ti'oorii kanatiyyuu biyya keenya keessattis iddoo adda addaattis amma hojiirra oolaa jira jechuudha. Kanaaf optimaal ti'ooriin kun hawaasaaf tajaajila hawaasummaatiif waan oolu taaksii mootummaan hawaasa yookaan dhaabbileerraa kan walitti qabu ta'uu isaati jechuudha. Kaasaawun asirratti keessayyuu faayidaa taaksii kafaluun biyya tokkoof qabu irratti mee yaada kan ka'e. Taaksiin faayidaan isaa maal inni kan jedhu biyyi tokko guddatte jechuudhaaf sirni taaksii isaa yoo moodernaayis hin taane biyyi tokko guddachuu hin dandeessu. Sababni isaa maal inni mootummaan tokko tajaajila hawaasaa barnootas haa ta'u fayyaas haa ta'u daandii haa ta'u bishaan haa ta'u kana hunda kennuudhaaf galii kanarraa kan walitti dhufee kaffalamu jechaadha. Kanaaf sirni taaksii kun adeemsa sirraawwadhaan hin deemu moo kan ta'u ta'e guddinni biyya tokkoo duubatti harkifata jechaadha. Kanaaf taaksiin kaffalamu kun faayidaa olaanaa hawaasatiif kan ooludha. Keessattuu mana barnootaa ijaaruu ta'uu danda'a, hospitaala ijaaruu ta'uu danda'a, daandii ijaaruu ta'uu danda'a, tajaajila elektirisiitii ta'uu danda'a. Faayidaalee adda addaa kan hawaasa
biyyi tokko ittiin fayyadaman hundi isaa kan ittiin raawwatamu taaksii sassaabuu kanaan jechaadha. Kanaaf barbaachisummaan isaa baay'ee olaanaadha jechaadha. Baay'ee gaariidha. Obbo Shaawul dhimma kana babal'ifnee haalaalluuti keessaayyuu faayidaawwan adda addaatiif akka oolu kaasanii jiru amma obbo Kaasaawun gibira kafaluuni akka lammiitti nu hundumtuun kafallaa hojjetaa mootummaallee taanii inuma kafallaa isaan seektaroota adda addaa keessa jiran daldalaan kafalaa garuu maaliif kafalaa faayidaa akkamiitiif akka ooluu fi namni yookaan lammiin biyya tokko taaksii yookaan gibira kana kafalaa wanta jedhame bal'ifnee haalaallu. Ishi galatoomadha. Faayidaan taaksii kaffaluu inni jalqabaa mootummaan aangoo heeraaf seeraan kennameef qaba jechuudha. Aangoon heeraa fi seeraan mootummaadhaaf kenname dhimma misoomaa hojjechuu, dhimma hawaasummaa hojjechuun, olaantummaa seeraa mirkaneessuun, hojii nageenyaa hojjechuun dhimma waadaa mootummaan uummata isaatii gale. Waadaa kana kan milkeessuu danda'u inni jalqabaa taaksii kana fayyadameeti jechuudha. Kanaaf faayidaan taaksii akka madda galiitti lakkaa'ama. Madda galii ta'a jechuun dinagdee biyyaallee kan guddisu ta'uu isaa beekamaadha jechuudha. Lammaffaa investimentii jajjabeessuufis taaksii waan bu'uuraati jechuudha. Investimentii ibsaa jennu investimentii waa barbaada, nageenya barbaada, bishaan barbaada, ibsaa barbaada. Bishaanii fi ibsaan kunis kan argamuu danda'u galii gibiraa fi taaksii kaffalaan gibiraa namni kamiyyuu waan walootiif kaffallaa jechuudha. Gaafa gibiras taaksis kaffallu waloodhaan faayidaa waliigalaatiif kaffalla malee addatti namni fayyadamu jiraachuu dhiisuu danda'a. Akka waliigalaatitti faayidaa investimentii jajjabeessuu keessatti qooda olaanaa qaba. Qaala'insa gabaallee to'achuu keessatti gibirrii fi taaksiin faayidaa olaanaa akka qabu ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Darbee mootummaa fi taaksii gargar baasuudha wal qabatee jechuudha. Akka carraa mootummaa fi taaksiin gargar hin baane. Mootummaa tokko mootummaa jabaa kan godhu sirna taaksii ittiin kaffalchiisu jechuudha. Keessumaayyuu seera taaksii baasa jalqaba. Seera taaksii yoo jennu maalirraa funaanaa akkamitti funaanaa hagi funaanamu kun hagam kan jedhu kan baasu mootummaadha jechuudha. Waan akkasanitti baase kan ammoo kan raawwachiisullee sassaabbii isaatiillee addatti kan raawwatu mootummaadha waan ta'eef taaksiin mootummaanis mootummaaf taaksii gargar baasuun kan hin danda'amne ta'uu mootummaanis waan karoorfate waan uummata waadaa gale kan ittiin milkeessu taaksii kana akka ta'e hubachuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Shaawul achuma irratti jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis haa ta'uti sadarkaa mootummaa federaalaatti sirni taaksii kuni bu'uura seeraa kanneen akkamii qaba wanta jedhu seeronni galii gibiraa kana sassaabuudhaaf sadarkaa biyya keenyatti bahanii keessayyuu kan naannoo Oromiyaa kana bal'ifnee haalaallu. Okay. Seeronni taaksii fi gibiraaf ka'umsa ta'an seera keessaa inni hangafaa heera mootummaati jechuudha. Heera mootummaa biyya keenyaa olaalle labsii tokko muraa 1987 gibiraaf taaksiidha wal qabsiisee aangoo mootummaa qoodeeraa jechuudha. Keessumaayyuu keewwanni 96 keewwata dhibbaa yooni lakkoofsa isaa dogoggoruu baadhe ifatti aangoo mootummaa federaalaa dhimma taaksii akkam akkamii akka funaanu keewwanni 97 immoo mootummaan naannoo taaksii akkamii akka funaanu 98 waloodhaan funaanan ta'uu fi 99 immoo taaksii ka'umsi isaa murtoofne funaanuun akka danda'amu teessiseera jechuudha. Kanaaf waan kamiifuu ka'umsi heera mootummaatii heera mootummaatinuu dhimmi taaksii fi dhimma gibiraa kan bu'uuraa fi ka'umsa gaarii qabu ta'uun ni ilaaluun ni danda'ama. Darbee dhimma gibiraaf taaksii wal qabatee mootummaan seerota babal'aa hedduu baaseera jechuudha. Sadarkaa biyya keenyatti amma olaalle labsiin gibira galii mootummaa federaalaa labsii 979/2008 bee jira. Labsiin bulchiinsa taaksii mootummaa federaalaas 983 bara 2008 kan bee jira jechuudha. Sadarkaa naannoo keenya mootummaa naannoo Oromiyaatti yookiin naannoo keenyatti soo deebine dhimma taaksii kana bulchuudhaaf seeronni garaagaraa hedduu ba'aniiru. Seerota kana keessaa kan almost xiyyeeffannoo barbaadu fi dhimma taaksii gara tokkotti deebisee inni yaannu tokko labsii gibira galii mootummaa naannoo Oromiyaa labsii 202 muraa 2009 fi labsii bulchiinsa taaksii labsii 203 muraa 2009 kanatu waa'ee taaksii waa'ee gibiraa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti akkamitti kaffalamuu akka qabu akkamitti raawwatamuu akka qabu eenyu abbummaadhaan dhimma taaksii fi gibiraallee akka bulchuu danda'u qixaan teessisaniiru jechuudha. Darbee adabbiis bulchiinsas waa hedduu kan teessisanii fi sanillee kaasuu waan dandeenyu jechuudha carraan guddina. Baay'ee gaariidha. Obbo Masaraa achirratti seeronni kunniin maal jedhu wanta jedhu keessayyuu kan sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa hojiirra oolanii jiran
Egaa seeronni aga ammaatti hojiirra jiran seera gibiraa 202 muraa 2009 fi labsii bulchiinsa taaksii kan jedhu 203tu hojiirra jira jechuudha. Dambiinis dambii 202 muraa 2010 kan jedhu ni jira jechuudha. Dambii kana raawwachiisuuf kan bahe. Kanaaf seeronni kunis tokkoffaan hiikoon taaksii maal akka ta'e, gibirri maal akka ta'e, eenyutu kaffala gibira kana kaffaluu danda'a, eenyutu taaksii kaffaluu danda'a, akka hojjetaa mootummaa fi qaxaramtoota mootummaatti gibira kaffaluu kan danda'u hojjetaa mootummaa, dhaabbilee adda addaa fi investimentoota kan kaffaluu danda'ani kunniin achi keessatti caqasamanii jiru jechuudha. Yeroo kam kaffalu, periodikaaliin isaanii akkamiin kaffalu, kan hojjetaa mootummaa ji'aan akka kaffalamu, kan dhaabbilee daldalaa immoo waggaadhaan akka kaffalamu, akkasumas immoo investimentiin yeroo herreega isaanii hojjetan kaffaluu akka danda'an kaasee jira jechuudha. Taaksiidhaan wal qabatee garuu taaksiin kan muramudha. Muramaan kan kaffalamu malee galii dhuunfaa irratti hundaa'ee yookaan piroofiitii ati argattu giddu galeessa kan osoo hin godhatin waan muramaan kaffalamu jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa alaa gaafa gashitu hin muramaa jechuudha. Kanaaf muramaan mootummaan kan muree kaffalchiisu haala jiruuf jireenya hawaasichaa ilaalee taaksii kana muree kan kaffalchiisu keessattuu meeshaa alargii fi bayii irratti meeshaawwan ala ergamanii fi keessa galanii keessatti dhimmoota kanaan wal qabatanii kan taaksiin kan muramu ta'uu isaati. Kanaaf seerota taaksii bulchiinsa taaksii kana keessattis wantoonni taaksiidhaan wal qabatan akkamitti kaffalamuu akka danda'an, yakkoota kanaan wal qabatanii mul'atanillee maal fa'aa akka ta'an tarreessee jechuudha. Akkamitti murtaa'uu danda'a taaksiin tokko, akkamitti immoo kaffalamuu qaba, eenyutu kaffala, eenyutu kaffalchiisa kan jedhus akkasumatti murtaa'ee jira jechuudha. Kanaaf kan kaffalu nama daldala keessatti hirmaatu ta'uu danda'a, nama dhuunfaa ta'uu danda'a, dhaabbata ta'uu danda'a, akkuma sila kaas investimentii ta'uu danda'a jechuudha. Kan kaffalchiisu garuu mootummaan taaksii kana muree kaffalchiisuu akka danda'u kaasee jira jechuudha. Akkuma jedhame heera mootummaa keessatti aangoon kan federaalaatiif kan naannoodhaaf kan kenname jira dhimma taaksii muruu irratti. Bu'uuruma saniin federaal dhimmoonni baasan jiranii naannoleen dhimmoota baasanii jiran keessattuu galii gibiraati irratti mootummaan federaalaa kan labsii mataa isaa danda'e qaba 979 kan naannoo Oromiyaa immoo 202. Achi jalatti as jalatti maal garaagarummaan jiru maa inni mootummaan naannoo Oromiyaa eenyurraa fuudha, naannoleen eenyurraa fuudha yookiin immoo mootummaan naannoo Oromiyaa eenyurraa guuraa, mootummaan federaalaa immoo maalirraa guura kan jedhudha. Mootummaan federaalaa keessattuu dhimmoota impoortii biyya alaa galan alergii fi kan keessa seenan dhaabbilee sadarkaa federaalaatti galmaan seerota akka albuudota naachuraal riisoorsi warra jedhaman sana irratti kan guuru ta'a jechaadha. Mootummaan naannoo hojjettoota naannoo isaa keessa hojjetanirraa kan guuru ta'a. Akkasumas immoo dhaabbilee naannoo isaa keessa kan jiru dabalataan lafa itti fayyadama lafa baadiyyaati irratti baay'inaan tarraa'ee jira jechaadha. As keessatti amma galii gibiraa keessatti immoo dhimmoonni ilaalaman gabatee 4 gabatee 5 kaa'ee jira. Hojjetaa galii qaxarrii irraa kan argamu gabatee A jalatti kan kaa'ame jira. Galii kireessa manneen irraa kan guuraman B jalatti kaa'amee jira. Akkasuma immoo C jalattis ka'ee jira jechaadha. DA jedhee. Kanaaf kan mootummaa federaalis akkasuma jechaadha. Inni kan biraan gatii turnoverii labsii turnoverii keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa labsii mataa isaa danda'e ni qaba. Kan federaalis ni jira jechaadha. Turnoverii jechuun labsii kaffaltoonni gibiraa galiin isaanii qarshii 500 gadi kan ta'e sirni ittiin galii isaan argaterraa taaksiin ittiin kaffalamu jechaadha. Inni kan biraan immoo labsii dabalata qabeenyaa yookiin vaatii kan jedhamu sadarkaa federaalaattis ni jira, sadarkaa naannoottis ni jira jechaadha. Sadarkaa federaalaatti labsii 285 muraa 2006 akkasumas immoo isa fooyyessuudhaaf kan bahe labsii 609 ni jira. Sadarkaa naannootti vaatii kana sadarkaa naannoottis ni fayyadamaa jechaadha. 285 kana keessattuu 600 fi duwwaa 9 kan fooyya'e dhimma meeshaa yookiin maashina kaffaltii gurguraa kan jedhu wal qabatee isa maashina sana wal qabatee kan bahedha jechaadha. Inni kan biraan labsiin kan biraa labsii qaraxaa yookiin immoo kan teembiraa jechaadha. Sadarkaa federaalattis ni jira, sadarkaa naannoottis ni jira. Kuni tajaajiloota adda addaarraa sarviisirraa kan citudha jechaadha. Kanaaf akka waliigalaatti sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalattis labsiiwwan
dhimmoota kana wal qabatanii jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Shaawulee Dhabaa isuma amma obbo Kaasaa turan kana irratti keessayyuu taaksii kafaluu fi sassaabuudhaan wal qabata jechuudha. Aangoon mootummaan naannoo qabuu fi aangoon mootummaa federaalaa qaban jiru. Kanaafiyyuu mootummaan naannoo taaksiiwwan akkamii kaffalchiisuu danda'a? Eenyutu kafalaa? Daldala eessatti raawwatamerraa sassaabama? Wanta jedhu isuma amma obbo Kaasaawwan kaasaa turan kana wal qabata jechuudha. Yeroo baay'ee keessayyuu jijjiiramaan dura rakkoowwan akkana mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa gidduutti baay'ee ture waan ta'eef isaan kanneen illee osoo naatu tuqxee. Taaksii kaffalchiisuu wal qabatee keessumaa aangoo mootummaa naannoo mootummaa federaalaa gaafa ilaallu ka'umsi keenya heeruma mootummaati jechuudha. Heerri mootummaa akkan jalqaba kaase keewwanni 96 aangoo mootummaa federaalaatiif addatti tarreeffamii kennametu jira jechuudha. Aangoon mootummaa federaalaa keessumaayyuu dhimmoota taaksii hojjettoota mootummaa federaalarraa dhaabbilee federaalarraa alergiirraa dhimmoota naannoo lama gidduurraa albuudaa fi dhimmoota gurguddaarraa akka inni gibira funaanuu danda'u ifatti teessiseera jechuudha. Taaksis gibiras kan naannoo immoo kan naannoo keessumaa kan naannoo keenya akka sila kan labsii 203 san keessas taa'eera keewwata 97 irra keessas taa'eera jechuudha. Keewwata 97 irratti mootummaan naannoo hojjettoota mootummaa naannootirraa akka gibiraaf taaksii funaanuu danda'u. Dhaabbileen daldalaas kan naannoo keenyaa jechuudha. Dhaabbilee daldala mootummaa naannoo Oromiyaa ifatti taaksii yookiin gibira mootummaa naannoo Oromiyaatiif kaffaluu jechuudha. Gibirri qonnaas galii qonnaarraa argamu galiin albuudaa naannoo keessatti argamu kan mootummaa naannoo akka ta'etti teessisee jira jechuudha. Ka'umsumaan akka sila jenne labsiiwwan kun walitti dhiyaataadha baay'ee. Labsiin mootummaa federaalaa 979 2008 kaases 2 wal fakkaataadha walitti dhiyaataadha. Labsiin kun kan walitti dhiyaate maaliif mootummaan naannoo waan naannoo irratti funaana mootummaa federaalaa deemee kan federaalaa irratti funaanaa jechuudha. Kanaaf dhaabbilee waloon isaan irratti funaanes jiraachuu danda'u jechuudha. Keessumayyuu bu'aan kubbaaniyaa irraa argamu yookiin kaampaanii irraa argamu gibira waloo isaanii ta'uu danda'a. Bu'aa qofa osoo hin ta'in jechuudha. Piroofiitiinis dhimmaantiniinis jechuudha. Bu'aan kaampaaniin lama yookiin kaampaanii tokko irraa argamu deemee kan waloo isaanii akka ta'etti agarsiisa jechuudha. Kanaaf araarsituu guddaan ani heera mootummaa akka ta'ettan teessisa. Heera mootummaa darbee immoo waan labsiidhaan nu kenname labsii keessumaa 203 waan nu kenname sanarratti aangoo gibira funaanuu sirriitti qabaannaa jechuudha. Kana jechuun waan hojjetaa mootummaa naannoo keenyatti wal qabatu waan dhaabbilee naannoo keenyatti argamanii wal qabatu kan daangaa hin ceene irratti mootummaan naannoo Oromiyaa ifaan aangoo gibira funaanuu kan qabu ta'uu agarsiisaa jechuudha. Darbees gibiras kaffalchiisuudhaaf baay'ee pirinsipilii lamatu jira jechuudha. Tokko pirinsipiliin jiraataan naannoo keenyaa galii argaturraa gibira mootummaa naannoo Oromiyaatiif kaffaluudhaaf dirqama qabaa jechuudha. Except hojjetaa mootummaa federaalaa yoo ta'ee fi waan waluun kaffalamoo ta'e malee jechuudha. Lammaffaa wanni falmii kaasaa ture jijjiiramaas waa'ee maddaati wal qabate. Maddi galii naannoo keenya yoo ta'e kana jechuun amma seera taaksii fi gibiraattiin namni tokko jiraatadha kan jedhamu guyyaa 183 bara bajjataa tokko keessa iddoo tokko ture namni jiraataadha. Jiraataa kanarraa aangoo gibiraaf taaksii funaanuu qabnaa jechuudha. Jiraataa bira darbee maddi galiis naannoo keenya yoo ta'e aangoon kun qaama biraatiin kennamne yoo ta'e deemee kan mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'etti hiikuunis hojiirra oolchuunis kan danda'amu ta'uusaa agarsiisa. Sirna federaalizimiin bullaa sirna federaalizimii keessatti aangoon mootummaa federaalaaf kenname jira. Akkasuma immoo mootummaa naannoleedhaaf illee kenname jira. Heera mootummaa keewwata 51 jalatti dhimmoonni aangoo federaalaa ta'an caqafamanii jiru. Akkasumas immoo 52 jalatti kan naannolee akkuma naannootti kan hojjetan dhimmoota aangoo isaanii ibsaniin kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf dabalataan immoo heeruma mootummaa keewwata 96 akkuma amma jedhame kana kan federaalaa kaasee jira jechuudha. Dhimmoota taaksii ispeesifikii dhimmoota taaksii wal qabatanii keewwata 96 irratti ibsee jira. 97 irratti immoo naannolee keessa naannoon Oromiyaas tokko waan ta'eef egaa dhimmoonni yookaan immoo maddoota taaksii mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo Oromiyaatti irraa argatu maal fa'i kan jedhuufi tokkoffaan akkuma ka federaalaa sana galii hojjettoota mootummaa naannichaa keessa argaman irraa walitti qabataa jechuudha. Kan biroo dhaabbileen illee ni kaffalu. Dhaabbileen adda addaa sheer kaampaanonni waldaaleen sharikummaa jiru
waldaan itti gaafatamummaan isaa murtaa'ee jiru. Isaan kun hundumti isaanii waldaa akka waldaattis dhaabbileen adda addaa investimentoonni kaffalaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Inni kun dhimmoota kanaan wal qabatee kan federaalaati kan naannooti kan jedhaman dhaabbileedhaan wal qabatee keessattuu dhaabbileen kun baay'inaan kan isaan galmaa'an federaalatti galmaa'u jechuudha. Federaalatti yeroo galmaa'an immoo bakka galmaa'anitti gibira kan kaffalanii waan jedhamuun achitti naannoo federaalaa irratti kan kaffalaa turan ta'uu isaati. Garuu hojjettoonni dhaabbata sana keessa jiranii kan kaffaluudhaa qabanii achumatti bootuma jiran sana iddoo dhaabbatichi jirutti kaffaluu qabudha. Duraan kan ture naannoo federaalatti kaffalaa kan turan ta'uu isaati jechuudha. Mootummaa federaalaa irratti achitti galmaa waan ta'eef achumatti kaffaluu qabu ishuu jedhutu ka'aa ture jechuudha. Garuu kuni ammatti sa'aatii kanatti dhimmi sun hojiirra hin jiru jechuudha. Amma akka magaalaa Galaanitti warshaa hedduutu jira jechuudha. Warshaa hedduun kun dhaabbileen achi keessa jiran hojjettoonni achi keessatti hojjetan sun hundi isaanii achumatti kaffalaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha baay'inaan. Kan galmaan garuu dhaabbattoota waan ta'eef asumatti mootummaa federaalaa biratti galmaanii jiru garuu dhaabbilee sana keessa hojjettoonni jiran gibira galii ji'aan kan isaan kaffalan achumatti. Galiin sun galaa jira moo galaan jiruun inni rakkoo biraa ta'uu danda'a jechuudha. Sassaabamaa kan jiru jira kan hin jirre harcaatiin jira jechuudha. Kanaan wal qabatee rakkoon hedduun illee dhaabbata keessa akka jiru ni agarsiisa jechuudha. Qorannoo yeroo adda addaatiin akkuma isin kaastanii maaltu jira gibira kan hojjettoota irraa inni murama garuu dhaabbataaf kan hafaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Peerooliilee lama godhanii mallatteessisuun kan waajjira galii deemu kan biraa kan isaan biratti hafu immoo lama godhanii mallatteessisuun wantoonni akkasii ji'aan galii hojjettoota irraa yookaan gibira hojjettoota irraa walitti qaban kan waajjira galiitti galii gochuurra achumatti hambisuu wantoonni akkasii kun kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo kanarraas galiin argataa kan biraa lafa qonnaa qabeenya uumamaarraa kan argachaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanneen biroo irraas qaraxa tembiraa ni jira. Qaranni jimaa ni jira. Kanneen irraa illee kan argachaa jiru ta'uu isaati jechuudha mootummaan naannoo akka naannootti. Kan akka federaalaatti immoo federaala wajjin immoo waliin irratti aangoo qabanis kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Boshaawil akkuma walii galatte jechuudha. Magaalota naannoo Oromiyaa keessattis haa ta'u akka naannootti jechuudha. Yeroo ammaa taaksiin yookaan gibirri ni jennu kunni sadarkaa barbaadamuun sassaabamaa jira jechuun danda'ama. Galatoomadha. Sadarkaa barbaadamuun funaanamaa jira jechuudhaafi almost qorannaa gaggeessuun barbaachisu jechuudha. Odoo qorannaan haqa qabeessi funaanamaa jira funaanamaa hin jiru jedhamu gaggeeffame irra caala bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Akka jiraatattis waan magaala keessa jirru irraa kaanee yoo waa jenne inni tokkoffaan taaksumaa fi gibira kana keessaa kan funaanamaa jiru waan akka kootti mindaadha jechuudha. Gibira mindaa waan maawaadatti cituu fi gibirri mindaa effectively karaa bu'a qabeessa ta'een funaanamuu danda'eera. Kanarraa kan hafe gibira taaksiiwwan gosoota biraa taaksii dabalataa isaa jennu vaatii turnover taaksii isaa jennu teembiraa wal qabatee akkaataa barbaadamu sadarkaa barbaadamutti bira gahamee funaanameera jechuun nama rakkisaa jechuudha. Tokko qaamni sassaabus hunda bira gaheeraayi. Akkaataa labsii sila kaasne labsii 203/2009 keessa taa'isaniin yeroo yeroodhaan dhuguma kaffalaan taaksii yookiin kaffalaan gibira irra jiru beeksisee gibira irra jiru kan beeksise kana abbaan taayitaa galiis yeroo yeroodhaan funaanee jechuun nama rakkisaa jechuudha. Kanaaf qabatamni jirus taaksii dhoksuun taaksii miliqsuun bakka jirutti bakka namni galii gadi buusee baasii ol kaasaa jirutti fi qabatama hawaasa keessa jirruun bakka nageen bittaa gurgurtaa nama maamila ta'e yookiin tajaajilamaa ta'e akka gaariitti hin kennamnetti taaksiin duguugamee kaffalameera. Maddi taaksii irraa funaanamu hundis bira gahamee funaanameera waan jedhu san hin qabu jechuudha ni jennoo kooti. Baay'ee gaariidha abbuma sarratti. Sassaabame kan jedhus konkuluushinii akkanarra gahuun in ulfaata. Kanaaf akkaataan kaffaltoonni gibiraa ittiin kaffalan gabatee A jedhamu jira, gabatee B kan jedhamu jira, C kan jedhamu jira. Isaan kun warroonni A jalatti ramadaman dhaabbattootaa fi namoota galiin isaanii waggaatti miliyoona 1 ol ta'e kaffalaa gibiraa sadarkaa A jedhamanii ilaalamu. Warri baas haga 500,000 ol kan argatan immoo baa jedhamu. Caan immoo warra 500,000 gadi galiin waggaa isaanii argaman jedhamanii qoodamanii jiru. Warri caa kuni galii isaanii nagahee qabachuun isaanii dirqamaa miti. Nagahee qabachuun dirqamaa miti. Galii herreega dhuunfaa isaanii baasii fi galii isaanii qabachaa deemuun dirqamaa miti. Baa fi aan garuu qabachaa deemu. Kanaaf warri yeroo kana hin tilmaamamaa jechuudha.
hin tilmaama ogeessi galii keessaa bakka bu'ee waan kana tilmaamu jira jechuudha. Kanaaf galii isaa kana guyyaatti amma kana argata waggaatti immoo meeqa argata kan jedhu kun hin tilmaamamaa jechuudha. Yeroo kana galii isaa kana ol baasuunis jira gadi buusuunis jira komii adda addaatu ka'a jechuudha achi keessatti. Kanaaf daldaaltonni yeroo tokko maal jedhu jechuudha. Yeroo waajirri galii hordoffiidhaaf bahu yeroo tilmaamuudhaaf gaamu maal godhu meeshaa mana kuusaa isaanii keessaa baasuun informationiidhaan wantoonni akkasii dhufaa jiru waan jedhamu kanaan meeshaan gaafa dhaqxu immoo xiqqaa yoo ta'e galiin guyyaa isaa agamii kan jedhu isumarratti hundooftee tilmaamu waan ta'eef wantoonni akkasii illee taaksii jalaa miliquudhaaf wantoonni godhaman kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Warreen baafii ammoo galii isaanii gadi butuuf jecha nagee muruu dhabuun nagee silaa waan hojii guyyaa tokko argatan waan argachaa oolan waan galii isaaniis sirnaan hin qabatan jechuudha. Herreega dhuunfaa isaanii ni qabatu isaan herreega dhuunfaa isaanii irratti hundaa'amee tilmaamni kun kennamaaf jechuudha. Gatiin amma isaan kaffalan kun galii isaan argatan irratti hundaa'aniiti waan isaan qabatan herreega isaan qabatan herreega dhuunfaa isaan qabatan sana irratti hundaa'ee odiit godhamee isarratti hundaa'amee wanni godhama waan ta'eef asirratti rakkoon achi jiru maalinni sanada sobaa dhiyeessuun ni jira. Sanada waliin dhaamaa dhiyeessuun ni jira. Kan haqaaf laaqaa qabu dhiyeessuun jira. Gurgurtaa isaanii nagahee malee geggeessuun ni jira. Gurgurtaa yeroo godhan nagahee malee yoo gurguran achi keessatti hin herreegamu jechuudha. Galiin isaanii hin xiqqaataa deemaa jechuudha. Wantoonni gurguran hedduu ta'ee wantoonni isaan nagahee irratti agarsiisan immoo xiqqaa ta'uu danda'a. Kanaaf karaa adda addaatiin taaksii kana jalaa miliquudhaaf daldaaltonni illee waa hedduu malaa jiru waan ta'eef isa kanaaf guutumatti sassaabaa jira hamma namni argatu sanaan galiin sun illee galaa jira mootummaadhaaf kan jedhu sun rakkoo qabaa jechuudha. Haala qabatamaa isin jirtanittis akka naannottis ilaaluu dandeenya. Yakkoota taaksii kanneen akkamitti bal'inaan raawwatamaa wanta jedhu ilaallu. Yakkoonni taaksiitii wal qabatee dursumaa yakka taaksii yakkoota jedhee kan tume seerri akka irrallee jiru jechuudha yakkoota taaksiitii wal qabatee. Keessumaayyuu keewwata 350 akka gibiraan kaffalle kakaasuun yakka akka ta'e teessisee jira jechuudha. Darbee galii mootummaa irratti illee miidhaa geessisuu yakka akka ta'e seera yakkaatiin tumameera. Darbee seerri yakkaa kun bara 1997 waan ba'ee fi dhimma taaksiitii fi dhimma gibiraatiif xiyyeeffannoo kennuudhaaf mootummaan labsii bulchiinsa taaksii baase. Labsii bulchiinsa taaksii 203 murrii 2009 keewwata 117 irraa kaasnee olaalle baay'ee isaanii yakkoota taaksiitii wal qabatanii jechuudha. Yakkoonni taaksiidhaan wal qabatan muraasa isaanii yoo kan laallu ta'e inni jalqabaa yakka eenyummaa kaffalaa gibiraa yookiin taaksiitii wal qabatee yakkoonni raawwataman jiru jechuudha. Seera taaksii keessatti kaffalaan gibiraa tokko waraqaa eenyummeessaa isa tokko qofa qabaachuu qaba. Dabalatan qabaatu jechuudha. Hamma barbaade galii gibiraa kaffalu, hamma barbaade eeyyama daldalaa jimlaa isaa qabaatu, kan biyya alaatii fiduu isaa qabaatu, chirichaaroo isaa qabaatu eenyummeessa takka qofa qabaachuu qabaachuudha. Eenyummeessa takkitti qabu sanis immoo dabarsee kennuu hin danda'u. Yoo dabarsee kan kennu ta'e yoo qaama bakkamummaa seeraa qabu dabarsee kenne malee kan gaafachiisu ta'uu ifaan tumee jira jechuudha. Kanaaf kun yakka taaksiitii fi gibira isaa jalqabaati. Lammaffaa akka sila ka'aa ture daldaalanii galmee herreegaa qabaachuudhaaf dirqamantu jira. Galmee herreegaa yoo jennu baasii isaanii, galii isaanii, bu'aa argatan yeroo yeroodhaan galmeessuu warra qabantu jira jechuudha. Sadarkaa daldalaa teessiseera labsiin 202 labsiin galii jechuudha. Sadarkaa gaafa teessisu sadarkaa A, B, C jedhee teessiseera. Warri sadarkaa A warra galii isaanii waggaa miliyoona tokko ol ta'e sadarkaa B immoo 500,000 hanga miliyoona tokko warri ta'e kuni galmee herreegaa qabaachuu qabu jechuudha. Kanaaf galmee herreegaa qabaachuu qabu waan ta'eef galmee herreegaa kana yoo gochi waliin dha'uu raawwatame yookiin immoo ibsi ragaa sobaa yoo qaama abbaa taayitaa galiiwwaniitiif kan kennamu ta'e kunis akka yakka gibiraa fi taaksiitti taa'ee jira jechuudha. San bira darbee labsichi maal jedha seetan? Abbaa taayitaa galiif qofa osoo hin ta'in qaama abbaa taayitaa galiitiif gabaasa dhiyeessuu danda'u kamittuu ibsa sobaa galiin galle galee jedhee beekatii gurgurtaa isaa gadi buusee nageewwan akkasii yoo dhalatan akka yakkaatti teessiseera jechuudha. Darbee warri galmee herreegaa qabaachuu qaban kun nagees qabaachuu qabu jechuudha. Nagee waliin dha'uunis qabatamaan amma nageen akkamitti waliin dha'ama? Inni gurgurtaa dhadhamee barraa'uu fi kan kennamuu fi kan galee isaa harka jiru wal darbuu danda'a jechuudha, wal faallessuu danda'a. Kanaaf kun nagee waliin dha'uunis yakka gibiraa fi taaksii keessa hammatamee jira jechuudha. Lammaffaa inni arfaffaan yakkoota nageetii wal qabatan akka waliigalaatti. Namni galmaa gibiraa fi taaksii ta'ee galmee herreegaa qabaachuu qabu nagee bittaa gurgurtaa maxxansuu qabaachuudha. Nagee bittaa gurgurtaa kanas kan maxxansu beekumtii abbaa taayitaa galiitiin akka ta'etti nagee bittaa fi gurgurtaa maxxansuudhaaf qaamni aangoo qabu kuni yoo maxxansuu baate
yoo isaan gurgurtaa raawwachuu baate deemee yakkaan gaafatamaa jechuudha. Nageedhaan ala gurguruunis yakka jechuudha. Darbee immoo maaltu dhufaa nagee kana osoo gurgurtaan raawwatinis gurgurree jechuun jira jechuudha. Galii miliqsuudhaaf odoo gurgurtaan tokko raawwatamin nagee osoo gurgurtaan hin jiraatin nageen gurgurtaa kan maxxanfamu ta'uusaas akka yakkaatti teechisee jira jechuudha. Yakkoonni gama kanaan jira yakkoota bal'aadha. Abbaan taayitaa galii baay'ee aangoo bal'aa qaba jechuudha. Taaksii fi gibira funaanuudhaaf. Aangoo bal'aan inni qabu maalidha? Taaksii fi gibirri yeroo dhanoon kaffalamne ta'e wanni kaffalamuu qabu hin kaffalamne yoo ta'e qabeenya kaffalaa gibiraa qabuu akka inni danda'u, ugguruu akka inni danda'u, saamsuu akka inni danda'u. Ajaja qabiinsaa wanni barbaachisu, ajaja sakatteenyisaa wanni barbaachisu kan hin jirre ta'uu ifaan taa'ee jira jechuudha. Kana keessatti hojii isaanii gufachiisuun illee akka ta'eera jechuudha. Hojii abbaan taayitaa hojjetu saamsa inni saamse jechuudha. Namni kaffalaa gibiraa ta'e galmee herreegas hin qabanne irra deddeebi'ee rakkoo gibiraaf taaksii irratti uumame mana isaa saamsuun akka danda'amu teessiseera jechuudha. Waan saamsame kana tarsaasuun hayyama qaama dhimmi ilaallatu malee seenuun cabsanii seenuunis olmoos akka ta'etu uumameera waan ta'eef dubbiin akkamitti raawwachiisna yoo ta'e malee yakki taaksii fi gibiraa yakka bal'aa akka ta'e keewwan 117 haga 132 guutuun yakkoota gibiraa fi taaksii sadarkaa mootummaa naannoo keenyatti yakka jedhamanii tuman ta'uusaa waan agarsiisudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Masarat achumatti yakkoota akkamiitu raawwatama? Amaloota akkamiis qabu yakkoonni kunniin wanta jedhu durallee kaasaa turte keessayyuu taaksii miliqsuun wanta jedhamu kanneen amaloota akkamii qabu? Egaa amaloonni isaanii wantootuma obbo Shaawol kaase kana qabaatu jechuudha baay'inaani. Kan raawwatamuufis galii dhoskuudha. Taaksii yookaan gibira kana kan kaffalleef kan yakki kun raawwatu jechuudha. Galii isaanis namni galii kan gadi buusu silaa mootummaadha kaffaluudhaa qabu sana kaffaluu dhiisuudhaaf qabeenya isaaf hin talle kan mootummaadhaaf ta'uudhaa qabu sun kan dhuunfaa godhachuudhaaf namni kan galii ofii gadi buusu. Kanaaf taaksii miliqsuudhaanis wal qabatee baay'inaan taaksii miliqsuu kana kan raawwatamu jechuudha. Kan biroo taaksii dabalata qabeenyaatiin wal qabatee labsii 285 muraasa 94 vaatiidhaan wal qabatee namoonni kaffalaa kanaa ta'anii galmaa'anii jiran garuu naga'ee immoo kan hin kunne jechuudha. Kaffaltii yoo raawwachiisan maamilli gaafa waa fayyadamee kaffalu kanuma vaatii sana dabalatee parsantii 15 itti da'amee kan kaffalu ta'uu isaati jechuudha. Garuu immoo naga'een hin citu iddoo baay'eetti jechuudha. Isa kana kan hordofu waajirri galii bakka bu'ee sarvilaansii mataasaa qaba jechuudha. Sarvilaansii sun irra deemee hordofee bakka naga'een hin cinnetti naga'een sana hin cinne jedhamee waajira keenyaaf dabarsee yakkaan akka irratti qulqullaa'u sila kan ta'uudhaan irra jiraatu. Dhimmoota kanaan wal qabatee amma dhimmoota yakka taaksii kanaan wal qabatee yakkoonni taaksii baay'een isaanii ni jiru ni raawwatu. Garuu maaltu jira haga ammaatti seeratti dhiyeessuun kun hin baratamne qaamni nu wajjiniif isaan wajjin hojjetu waliin hojjennee caasaa wantoonni diriiruudhaaf amma yaadamaan jiran jiru. Waajjira galii keessatti dhimmoota kana kan hordofan gama keenyatti kan dabarsan isaan irraa ka'eeti silaa kan gara keenyatti darbuun irra jiraatu jechuudha. Kanaaf dhimmoota sanaan wal qabatee wantoonni guutamuudhaa qaban nus akka mana hojii keenyatti kaasaa jirru ni jira. Kanaaf dhimmoonni sun yoo galma ga'anii dhimmoota kanallee gara keenyatti dhufanii nuti qorannee adabsiisnee namootaaf fakkeenya akka ta'u gochuun hin danda'ama jechuudha. Hubannoon akkuma jirutti ta'e hubannoon kaffalaan gibiraa tokko qabaatu tajaajila hawaasummaatiif, tajaajila fayyaatiif, tajaajila uummata akka bal'aatti kennamuuf taaksiin kun sassaabamu ta'uusaa akka beeku hubannoon akkuma jirutti ta'e dhimmoota kanaan wal qabatanii garuu gama seeraattis adabsiisuudhaan wal qabatee keeziiwwan gara keenyatti mana keenyatti dhufaa jiranii baay'een kan hin jirre ta'uusaati. Kun immoo rakkoowwan caasaa gama isaaniitiin mana waajjira galii keessatti jiru sarvilaansii isaanii gama keenyatti dabarsuu irratti xiqqoo hanqinni kan jiru ta'uusaati. Amma yeroo baay'ee kan isaan kaasanii kaffalaan gibiraa tokko gaafa kaffaluu didu gibira bara tokko yoo kaffaluu baatte gibira kaffaluu diduun yakkaa jedhee kaa'ee jira. Yakkisaas waggaa 3 waggaa 5 kan jiru jira. Qarshii 50,000 hanga 50,000 100,000 kan jiru jira jechuudha. Fakkeenyaaf taaksii miliqsuun amma waggaa 3 hanga waggaa 5 adabsiisaa qarshii 100,000 hanga 200,000 adabsiisuu danda'a jechuudha. Dhimmoota kanaan wal qabatee garuu sakatta'anii gara keenyatti dabarsuudhaan wal qabatee haga ammaatti harkifannaan kan jiru ta'uu isaati jechuudha baay'inaan. Kan biroo adabbii bulchiinsaatu jira. Adabbii yakkaa fi adabbii bulchiinsaa jira. Amma kan waajirri galii godhu adabbii bulchiinsaati yeroo baay'ee kan inni laatu. Adabbii bulchiinsaa kennee adabbii bulchiinsaa yeroo raawwatamu dhimmoota sana bakkatti deebisuutu jira jechuudha. Dhimmoota dogongora uumaman adabbii bulchiinsaatiin sirreessuu.
adabbii bulchiinsaa qofa osoo hin taane garuu adabbiin bulchiinsaa kuma jirutti ta'ee adabbiin seeraa wal faana raawwatame yoo raawwatame namoota kaaniifillee barsiisaa ta'uu danda'a jechuudha. Amma akka ammaatti wantoonni nama mootummaan qabatee jiru akka magaalaa Shaggaritti gibiraa fi taaksii kana funaanuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira bara kana keessattuu yeroo ammaa kana baay'inaan kan irratti hojjetamaa jiru jechuudha. Namoonni illee nurratti baay'atee maal waan jedhamu kun amma ka'ee jechuudha adabbiidhaan maaliidhaan kun immoo waan duraan hin baratamneef waan duraan sirnaan gibira kana hin kaffalleef kanaaf namni gibira kaffaluun immoo uummataa fi ofiif jechuudha. Kanaaf lafee dugdaatis diinagdee biyya tokkoo kan ijaaru gibira taaksiin yoo kaffalame kanaaf dhimmoota kanaan wal qabatame miliksuu kana baay'inaan vaatiidhaan wal qabatees immoo nagahee muruu dhabuu nagahee gurgurtaa malee daldala hojjechuun dhimmoota kanaan wal qabatee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Baay'ee gaarii namee obbo Kaasaawwan yakkoota taaksii raawwataman kanaan wal qabateeti akka aanaa abbichuuf nyaatti maal fakkaata wanta jedhu. Akka carraa ta'e aanaan keenya vaatii ganaa bara kana jalqaba. Akka carraa ta'e noormaalii tirendiin jiru xiqqoo karaa achi waan fagaatuuf suni rakkoo bulchiinsaa ta'uu danda'a. Namni vaatiitti galmaa'uu danda'u hin jiru jedheen amanuun noormaalii durayyuu galmaa'uu qaba ture. Kun sirna bulchiinsa taaksii keessatti rakkoo jiranidha jechaadha. Kanaaf hanga nu informationii qabnutti hanga odeeffannoo qabnutti namoonni taaksii isaan irraa eegamu akka kaffalaa jiranitti informationii nu qabnu. Nu bira dhufeellee himannaa yakkaa taaksiidhaan wal qabatee kan hundaa'e hin jiru. Garuu dhimmoota taaksii kanaan wal qabateen keessattuu kanaan dabaluu barbaadu vaatii irratti labsii 285 fooyyessuudhaaf kan bahe labsii 609 jalatti ispeeshaalii labsii san jalatti wanti hammatame maashina gurgurtaatiin wal qabatee yakkoonni jiran ni jiru. Keessattuu amma maashina gurgurtaa sana namni fayyadamu osoo qabu osoo hin fayyadamin yoo hafillee itti gaafatamummaa qaba. Akkasuma osoo qaama dhimmi ilaallatu biratti maashina gurgurtaa sana osoo hin galmeessin dhoksaadhaan ofii fayyadama yoo kan ta'u ta'e inni illee ni gaafachiisa jechaadha. Maaliif maashinni suni qaama dhimmi ilaallatu naannoo sana waajjira galii abbaa taayitaa galii naannoo sana ta'uu danda'a sadarkaan ta'uu danda'a galmaa'uu qaba dirqama itti fayyadamuudhaaf. Akkasuma immoo maashina gurgurtaa kana eeyyama malee namoonni gurguran jiru. Kanaan inni kun magaalaa gurguddaa keessatti kan jiru qabatama aanaa keenyaa osoo hin ta'in magaalaa gurguddaa keessatti maashina sana eeyyama malee namoota addaatiif gurguranii osoo mootummaan hin beekin vaatii kaffalla jedhanii garuu vaatii sana biratti kan hambisanii jira jechaadha. Kanaaf inni kun rakkoo guddaadha. Garuu akkuma duratti jenne sirna sassaabbii irratti sirna bulchiinsa irratti hanqinni jiraachuu danda'a. Inni kun immoo akkuma duratti kaasan waajjirri abbaa taayitaa galiiwwanii murtii bulchiinsaa fudhachuu hin danda'a. San bira yoo kan darbu ta'e immoo karaa yakkaatti fiduu danda'a jechaadha. Keessattuu namni gibira sana gabbaruu yakka wayii raawwate taanaan akka inni biyyaan baane illee gochuu ni danda'a. Waajjirri galii labsiidhaan kennameefii jira. Ajaja mana murtiitiin akka inni hin baane gochuu ni danda'ama. Qabeenya dhaaluu dabalata jechaadha. Kanaaf seerri gahaatu jira. Raawwii irratti hanqinni jiraachuu danda'a. Inni kun immoo sirna bulchiinsii kun yoo modernaayis ta'e galiin barbaachisu ni guuramaa jechaadha. Baay'ee gaarii dhamee obbo Shaawul keessayyuu yakki taaksii kun yeroo raawwatamu jechuudha himannaan akkaataa kamiin banama adabbiin inni hordofsiisu akkamitti ilaalama wanta jedhu. Yakkoonni taaksii fi gibiraatiin wal qabatanii raawwataman yakka ta'uu isaanii labsii sila kaanneenis seera yakkaa jalattis tumameera jechuudha. Himanni akkamitti dhiyaata sirni himannaa yakka taaksii fi gibiraa sirnuma himannaa idilee yakkoota biraa hordofaa jechuudha. Seera deemsa falmii yakkaa keessatti yakki tokko yoo raawwate sirna himannaan abbaa alangaa ittiin dhiyaatu jira. Sirnum san akka hordofu labsii 202 irrallee taa'ee jira jechuudha. Amma rakkoo guddaan baazee abbaan alangaa mootummaa bakka bu'ee falma. Mootummaa bakka bu'ee falmuun keessaa inni ijoon himannaa bu'uuruudhaaf falmii gaggeessuudha jechuudha. Himannaa bu'uuranii falmii gaggeessuudhaaf jalqaba dhimmoonni kun gara abbaa alangaa dhufuutu dirqama ta'a jechuudha. Amma rakkoo guddaan dhimmoonni kun gara abbaa alangaa dhufaan jiran. Maaf gara abbaa alangaa dhufaan jirre hawaasnis eeruu kennee yakkoonni taaksii fi gibiraa raawwatan gara abbaa alangaan dhufu jechuudha. Maal irraa madda seetan kun yakkoonni taaksii fi gibiraa miidhamaa dhuunfaan qaba waan ta'eef jechuudha. Yakkoonni biraa miidhamaa dhuunfaa qabu miidhamaa dhuunfatu gara seeraa dhufata. Yoo ajjeechaan raawwate ta'e yoo saamichi raawwate ta'e miidhamaa dhuunfaa qaba miidhamaan dhuunfaa eeruu isaa fidata.
Kuni miidhamaa dhuunfaa waan hin qabnee fi namni garana dhufu jechuudha. Lammaffaa ikonomik kiraayimiidha yakkoonni kun. Yakkoota diinagdee irratti raawwatan namoonni jajjabaan raawwatan waan ta'eef baay'ee isaanii kan karana hin dhufne ta'uusaa wal nama gaafachiisu. Haa ta'uutii garuu sirni mannaan ittiin dhiyaatu sirni falmiin ittiin gaggeeffamu sirna deemsa falmii akka ta'e ifa galaadha jechuudha. Sirna deemsa falmii akka hojjennu keewwata cabe akka sila kaasne jechuudha. Yakkoota eenyummeessa kaffalaa gibiraatii wal qabatee yakka raawwate keewwata sanii mannaan abbuuramu ta'uu nageesoo waliin dhaye keewwata silaani kaasaa ture sanii mannaan kan dhiyaatu ta'uu fi yakkoonni kun adabbii isaanii haga waggaa 15tti faa kan deemu jira jechuudha. Keessumaayyuu baatii wal qabatee maashinii baatiitii maashinii kan galmaa'uu qabu galmaa'uu baate haga waggaa 7-15 adabsiisa. Kana adabsiisuudhaaf himannaa buuruu qabda jechuudha. Kana himannaa buuruudhaaf immoo abbaan taayitaa galiis nu tumsuu qaba. Sarvilaansii fi intelijensiinis gara kana dhufanii hojjechuu kan qaban ta'uu kan agarsiisudha jechuudha. Bara kana keessa dhiyaanne kanaan dura muuxannoon akkasii tureera jechuudha. Gara sabbataa kana yakkoonni gibiraaf taaksii wal qabatee nu seeratti dhiyeessine olaantummaa seeraa mirkaneessine bal'inaan kan jiran ta'uu isaanii agarsiisa. Mee achumarratti akkuma walii galatti qormaanni gama kanaan isin mudatu maalidha? Taaksii fi gibira kanaan wal qabatee jechuudha. Keessumaayyuu taaksii fi gibiraa wal qabatee akkan jalqabarra kaase yakkoonni gama kanaan raawwataman bal'aadha. Kan seeraan tumamanis bal'aadha jechuudha. 117-132 jechuun yakkoota hedduudha. Yakkoota hedduu kana seeratti dhiyeessuu wal qabatee wanni rakkoo ta'e inni jalqabaa abbaa taayitaa galii sadarkaan jiru wajjin baasee atoomina barbaada wanni kun jechuudha. Akkamitti atoomina barbaada? Yakkoonni nagahee wajjin wal qabatan amma raawwataman raawwatamnee kan beekamu odeeffannoo isaa fidaniin. Eeruu isaan kennaniin hawaasni keenyas ragaa inni beeyin jechuudha. Bakka eeruun hin dhufnetti bakka ragaan hin dhufnetti olaantummaa seeraa mirkaneessuunis baay'ee rakkisaadha. Qawwi sila isin kaastanis kanarraa maddaa jechuudha. Kana hoo jennu garuu abbaan alangaas taa'ee ilaaluun qabu jechuudha. Yakki yoo raawwatame abbaan alangaa suufee irra ga'uun kasaati jechuudha. Odeeffannoo argatee odeeffannoo saniin yakkoonni gibiraaf taaksii bara kana keessa raawwataman jiruu jedhamee yeroo nu gaafannee yakkoonni sun garanallee dhufuu dhabantu jira jechuudha. Suufuunis hojii abbaa alangaati waan ta'eef jechuudha. Akka raawwataman ifa galaadha. Hawaasa keessa jirra. Abbummaadhaan immoo seerota taaksii fi gibiraa hojiirraan oolcha abbaa taayitaa galii akka ta'e tuma labsiin sila kaasne labsiin bulchiinsa taaksii hojiirra oolcha ni hordofa galiin seeraan akka funaanamu hojii isaa ijoodha jechuudha. Hojii isaa ijoo kana walta'iin abbaa alangaa wajjin odoo hojjete wanni kun baay'ee milkaa'uu danda'a jechuudha. Keessumaayyuu intelijensiin isaan bira jira, sarvilaansiin isaan bira jira. Akkuma beekamu immoo labsiin mana hojii abbaa alangaa hundeessuuf bahe labsii 214 osoo hin bahin dura hojiin kun abbaa taayitaa galiitiin hojjetamaa ture jechuudha. Sarvilaansii fi intelijensii fi abbaa alangaa abbaa taayitaa galiitiin hojjetamaa ture. Amma gara mana hojii keenyaa dhufeera jechuudha. Mana hojii keenyaa dhufus intelijensii fi sarvilaansiin sun kun kan isaanii ta'uu waan agarsiisu jira jechuudha. Kanaaf atoominaa fi qindoominaa waloo keenya kan barbaadu ta'uu dhuunfatti garuu eeruun gama kanaan dhufu baay'ee kutaa magaalaa baay'ees hin jiru jechuudha. Baay'ee gabaasan yeroodhaa waliin gamaggabna eeruun kan hin dhufne ta'uu agarsiisa jechuudha. Eeruun hin dhufne illee hin teenye bakka baay'eetti. Jara kana wajjin teenye mara inni irraa jechuudha. Yakkoonni galii gibiraatii fi taaksii wal qabatan bal'aan kun osoo jiranuu maaltu gara seeratitti fiduu nama hanqisaa. Kanan sila kaase sana amaloota amala yakka taaksii ta'uu danda'a waan jedhu sanan qaba jechuudha. Miidhamaan dhuunfaa osoo jiraate miidhamaan dhuunfaa salphaatti dhufa. Abbaa taayitaa galiin eegnu. Diinagdee irrattis waan raawwatuuf qaamni raawwatus laalamuu danda'uu qaba jechuudha. Qaamni raawwatus yakkoota faayinaansii wal qabatu yakkoota taaksiitii wal qabatu warra humna qabutu raawwachuu danda'a jechuudha. Nageenya kan kutuu dhabuu isaanii kaash reejistar maashiniis kan intinii gochuu dhabuu isaanii waan ta'eef gidduu kanatti ogeeyyiin abbaa taayitaa galiitis kaffalaa gibiraatis laalamuu danda'u waan qabanidha jechuudha. Obbo Masarat qormaatilee gurguddoo akkamitti mudata dhimma taaksii fi gibiraa kanaan wal qabateeti? Akkuma amma kaase obboleessi koo qormaatileen jiru isuma kana isuma obbo Shaawol kaase kana jechuudha. Qormaanni guddaan nuti qabnu tokko dhimmichi dhimma mootummaati, dhimma uummataati. Eeruu kennaa dhuunfaan qabu akkuma jedhame dhimmichi dhimma uummataati waan ta'eef dhimma kana immoo ofii keenyaati bira gahuun kan qabu akka abbaa alangaatti. Garuu immoo dhimmoonni taaksii kana gibira kanaan waliin dha'uu isaa ta'u nagee sobaas qopheessuu isaa ta'u nagee gurgurtaa osoo hin qabaatiin daldaluudhaanis walaa qabatu dhimmoota achitti raawwataman kana sarvilaansii fi intelijensiin amma ka'e kun barbaachisaadha jechuudha.
akkuma ka'e abbaa alangaan caasaan isaan bira ture gara keenyatti dhufee ture. Abbaa alangaa ture duraanii abbaa alangaan hojiin isaanii abbaa alangaan isaanii achumatti hafee hojiin isaanii garuu garuma keenyatti dhufe labsii 214 bara 2011 irra deebi'amee caasaan yeroo sirratu isaan biratti kan hojjetamaa ture sun gama keenyatti dhufee akka hojjetu. Iddoo adda addaatti dhimmi abbaa alangaa faca'ee jiru kun gara tokkotti faca'ee hojjetamee haa hojjetamu waan jedhuun gama keenyatti dhufee jechuudha. Garuu immoo dhimmoota sanaan wal qabatee sarvilaansiin amma fakkeenyaaf hoteelli tokko yookaan dhaabbanni tokko nagahee sobaa qopheessa yookaan immoo nagahee malee gurgurtaa raawwata jedhee kan sakatta'u jira jechuudha. Sakattoon sun akkuma sakatta'aniin dhugaa ta'uu erga bira ga'anii booda heeruu gama poolisii abbaa alangaatti kennamee dhimmichi qulqullaa'ee yakkaan akka adabsiisu abbaan alangaa immoo isa isaan heeruu fidan sana qoratee qulqulleessee himannaa banee mana murtiitti adabbii itti kennisiisuudha. Dhimmoota kanaan wal qabatee sarvilaansii fi intelijensiin achitti hafuun suni rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Akka mana hojii keenyattis nutis kan kaasaa turre isa kanaa gadha. Garuu dhimmichi amma laalamaa kan jiru akkuma mootummaattis laalamaa kan jiru ta'uu isaati dhimma kanaan wal qabate. Kanaaf qormaata guddaan naannoo kanatti nu mudate isa kana ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf namni tokko dhaqxee amma ofumaa ragaa taatee ofumaa himata sun deessuu hin dandeessu akka abbaa alangaa tokkotti yoo immoo poolisiin tokkos jechuudha. Qaama wayii qaama ragaasii ta'u qaama sana barbaada jechuudha. Amma nagahee waliin dha'e yoo ta'e nagahee inni ittiin beeksisa galiisa ittiin waajjira galii geeffate kun waliin dhaamaa yookaan nagahee sobaate kan jechisiisuu danda'u qaama achi keessatti ogeessa bakka bu'ee dhimma kana hojjetutu dhimma kana beekuu danda'a jechuudha. Gaafa kana argee ogguma sana heeruusaa abbaa alangaa poolisiidhaaf kennuutu irra jiraataa jechuudha. Kanaaf gahee isaanii bahuun bakka sanatti wantoonni qulqullaa'uudhaa qaban silaa achitti dhufan odiitii yoo dhammame nagahee sobaa wantoota akka ammaa galii isaanii gadi buusuun miliqsuun kun yeroo isaan qunname gama keenyatti yoo fidan yeroo sanaan irratti dondoofne qulqulleessutu nurra jiraatanuun wantoota kanatu gahaan jiru. Kanaaf qormaanni amma bakkuma hundaatti dhimmoota yakka galiidhaan wal qabatu taaksiidhaan wal qabatu gibiraan wal qabatu kana baay'inaan himannaan isaa bu'uuramaa kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Xiyyeeffannoo dhimma barbaaduudha. Adabbii bulchiinsaarra qofa osoo hin taane adabbii yakkaallee adabsiisuu waan danda'uuf nagahee kutuu dhiisuudhaan adabbii bulchiinsaa qofa kennite adabbii yakkaa gara keenyatti hin dabarsan qabatamaan wanta hin argee jechuudha. Adabbii bulchiinsaa hin adabu qarshii hin adabu 50,000 100,000 hin adabu jechuudha nagahee nama kutuu dide tokko. Garuu immoo dhimmoota kana gama keenyatti fidanii yakkaanis akka irratti qulqullaa'u fedhiin jiru xiqqaadha jechuudha. Kana yoo godhan immoo galii guddisuu boruudha daldalaan sun gadi deema waan jedhu kanas xiyyeeffannoo keessa kan galchan ta'uu natti fakkaata yeroo tokko dhimmoonni akkasiillee kan jiran ta'uu isaati. Mee obbo Kaasaawwan yakkoota taaksiif gibiraa wal qabatanii raawwataman kana ittisuudhaaf eenyurraa maaltu eegama wanta jedhu bifa dhaamsaatiin. Akkuma jedhame gibirri taaksii yakki taaksiidhaan raawwatamu miidhamaa dhuunfaan qabu hawaasa akka waliigalaatti kan miidhamu. Kanaaf kana ittisuudhaaf hawaasni bal'aan dhimma kana jala bu'ee hordofuu qabaa jechaadha. Baay'ee labsiin nama taaksii waliin dha'u nama taaksii sirnaan hin kaffalle nama taaksii miliqse namni eeruu kenne akka onnachiiftutti waan inni dhoksisan keessaa parsantii 20 akka inni badhaafamuu danda'u ni tumu. Kana amma hawaasni hundi namni kamiyyuu beekee yoo bu'aa kana argachuu baateyyuu sababa kanaan miidhaan qabu tokkoon mana namaa akka galuu danda'u beekuun dirqama ta'a jechaadha. Kanaaf hawaasni dammaqinaan hojjechuu qaba. Inni lammaffaan nus dabalatee ispeeshaalii waajjirri galii dhimma kana sirnaan jala bu'ee maaliif tilmaama qabeenyas waan hundayyuu hordofuudha dirqamni kan itti kenname isaanii taaksii hojiirra oolchuudhaaf taaksii raawwachuudhaaf sassaabuudhaaf namoota galii sirnaan kaffalaa yeroo kaffalaan jiran kan jedhu hordofuudhaaf dirqamni seeraan kan itti kenname isaaniidha. Labsiidhaan hundaa'e jechaadha. Isaan sirnaan hojjechuudha qabu. Akkasuma immoo nurraallee wanta eegamu jira akka daldaltoonni yookiin kaffaltoonni gibiraa inni kun dirqama isaanii ta'u hoogalees immoo hawaasa bal'aa akka inni fayyadu beekuudhaan ofiis akka fayyadaman beekuudhaan dirqama isaanii yoo bahan gaariidha kan jedhamu. Baay'ee gaariidha. Obbo Shaawal keessayyuu yakkoota taaksiif gibiraa kanaan ittisuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba eenyurraa maaltu eegamuu qaba keessayyuu isin akka qaama haqaa tokkotti maaltu isinirraa eegama wanta jedhu gaggabaabsaati. Yakkoota gibiraa fi taaksii kana dura ittisuudhaaf hojiin hubannoo uumuu dirqama jechuudha. Ittisuun dura hubannoo irraa kaawwan ta'eef jechuudha. Kanaaf abbaan taayitaa galiitii fi hojiin hubannoo seeraa uumuu hojii abbaa alangaa waan ta'eef abbaan alangaa hawaasa hubachiisuun hawaasa barsiisuun yakkoon numti kunuu yakkoota gosa akkamiitii adabbii maaliitu hordofsiisudha san irratti hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Lammaffaa
hubachiisuu qofaan hojiin kun milkaa'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojii ijoo ta'uu qaba jechuudha. Abbaan alangaa dantaa mootummaa kana tiksuudhaaf abbaa taayitaa galii wajjin atoomee intelligensii fi sarvilaansii qabatee hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu yoo hojjetan waan kana ittisuun ni danda'ama. Inni sadaffaan kaffalaan gibiraas jechuudha. Ilaalchi kaffalaa gibiraas illee sirrachuu danda'u qaba jechuudha. Kana jechuun gibira kan gabbaru faayidaa walootiif akka ta'e, gibira kan gabbaru faayidaa hawaasaa waliigalaatiif akka ta'etti hubachiisanii waloodhaan hawaasa hirmaachisanii, keessumaa hawaasa hirmaachisanii hawaasa daldalaatis yoo jajjabeessan waan kana milkeessuun akka danda'amu dhumarratti akka obboleessi koo jedhe sirni badhaasati illee jechuudha. Namoota kaffalaa gibiraa ta'an seeraan kaffalan jajjabeessanii kan immoo seeraan hin kaffalle yoo akka olaantummaa seeraa mirkanaa'u taasisan waan kana karaa qabsiisuu ni danda'ama jechuudha. Fi kan dhumaa tarkaanfii bulchiisaatiin wal qabatee jechuudha. Amma rakkoo guddaanii aangoon bal'aan dhimma taaksii fi gibiraatiin wal qabatee abbaa taayitaa galii sadarkaan jiruuf kenname. Waan manni murtii hojjechuu danda'u jechuudha. Qabeenya namaa hogguruu waa salphaa miti, qabuu waa salphaa miti, caalbaasitti baasuu waa salphaa miti. Waan kana dugugee yoo hojjete tarkaanfii bulchiisaa qofti gahaa miti jechuudha. Rakkoo guddaan amma tarkaanfii bulchiisaa akka galmaatitti fudhanne. Tarkaanfiin bulchiisaa galma miti. Tarkaanfii seeratti jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf kuni maal barbaachisaa atoomina waajjira galiitii fi abbaa alangaa sadarkaan jiru yoo jabeessine waan kana ittisuunis dhiibin hambisuun akka danda'amu ergaan qaba. Obbo Masarat. Anis xiyyeeffannoo goonee kan irratti hojjetamuu qabu inni guddaan hubannoo kennuudha. Daldaltoonni yookaan immoo kaffaltoonni gibiraa hubannoo gahaa argachuu qabu. Maaliif kaffalama kan jedhu kana sirriitti beekanii kaffaluutu irra jiraatu. Dhimma yakkaan itti deemnee namoota kana adabsiisuun bu'aan isaa miidhaa isaatu caaluu danda'a jechuudha. Kanaaf akkuma hojjetaan mootummaa akkuma qacaramaan iddoo adda addaatti qacaramee hojjetu miindaa isaanii ji'aan kaffalamee irraa citu sana isaaniif garuu haaraatti ta'eetu yeroo baay'ee namni kaapitaala guddaadhaan daldalu tokko birrii xiqqaan manni kaffalu hojjetaan mootummaatiin odoof tilmaame galii kaffaltiin gibirri kaffalu baay'ee wal kaa'aadhaa miti. Kanaaf hubannoo isa barbaachisaa jechuudha. Maaliif akka kaffalu beekuu qaba jechuudha. Kanaaf inni guddaan hubannoo argachuudha. Hubannoo erga argate hubannoo kennanii fi sanarratti immoo jajjabeessuudha. Kaffalaa gibiraa kana jajjabeessuu hubannoo kennuu isa didee immoo faayidaan malee argachuudhaaf fiigu immoo seeratti dhiyeessanii adabsiisutu furmaata ta'a jechuudha. Isa didee isa hubannoo dide hubannoo kennitee fi kan dide immoo seeratti dhiyeessitee adabbii yoo argate namoota kaaniifillee fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dhimmi hubannoo kennuu barbaachisaadha. Biiroon keenyaa fi waajjirri biiroon galii Oromiyaa illee waliin ta'ee dhimma kanarratti dhimmoota amma hanqina jennee kaasne kana irratti caasaallee sirreessee akkaataa itti waliin hojjechuu dandeenyu yoo mijeesse hojii guddaa hojjechuu danda'ama. Galiin lafee dugdaa biyya tokkoo ta'ellee sassaabamuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhimmi hubannoo dhimma iyyoodha jedheen kaasa jechuudha. Magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Sabbataa obbo Shaawal Garramuu akkasumas asuma magaalaa Shaggaritti jechuudha itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Galaan obbo Masarat Yaaddessaa godina Shawaa Kaabaa waajjira abbaa alangaa aanaa abbichuu fi nyaattee abbaa deemsaa obbo Kaasaawun Haayiluu isin sadanuu as istuudiyoo keenyatti argamtanii dhimma taaksii fi gibiraa irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Hayya daawwattoota keenya qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Mariisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.